hamma dandametti of eeguu qaba muummichi ministeera. Hamma dandametti keessattuu dhimma Oromoo irratti hoggaa dubbatu of eeggannoon deemuu qaba. Nama kiyya mana kiyya akka dubbatu nan beeka. Keessattuu afaan alagaatiin fi odeensi alagaa biratti hoggaa dubbatu of eeggannoon dubbachuu qaba. Maaliif in politics the base is everything. Beezii kee keessatti xiqqoo urannaan, beezii kee keessatti rakkoon uumamnaan hamma feete hawwii qabaadhu. Hamma feete viijinii qabaadhu. Ce'uun nama rakkisa. Biyya kana keessatti Oromoo waan ta'eef kan jedhu jijjiirama kana kan fedhe uummata Oromooti. Humni jijjiirama guddaan uummata Oromoodhaati. Uummata Oromoo jidduutti qoqqoodamuun dhufe jechuun goommaan makiinaa Abiy oofu hafuura yaasuu eegale jechuudha. Goommaan isaa hafuura yaase ammatti amma fedhan fiigoo kan jiru taates xiqqoo deeme makiinaan sun dhaabbachuun isaa hin oolamu jechuudha. Yookiin garagaluun isaa hin oolamu jechuudha. Kanaaf waan dubbatu irratti amma dandame of eeguu. Warri kunis isa qofa miti. Dhiibbaa isarra jiru. Saffisaan waan kana oofuu qaba. Biyya miliyoona 10,000 biyya fedhiin dantaa kan biyya keessaa osoo hin ta'in kan biyya alaa keessa jirudha. Hamma danda'ametti biyya kana soggaan dhuuf kanneen wayi waachaa ture ummanni tasgabbaa'uu qabaadha. Jaarmaaleen siyaasaa hamma danda'ametti of jaaraa qeequu qabu. Dhiibbaa irratti godhuu qabu. Garuu waan extremely distractive ta'e keessattuu waan waraanaan deemu kana irraa dhaabuu baannaan innis nuhis hundis walumaan kasaarra. Baay'ee nama tokko uummata kanaa ifa ta'uu qaba. Abiy Ahmed waan kufu biyya kanatti. Paartii isaas biyya kanas naannoo kanas fuudheeti kan kufu yookaan kufu taate. Kanaaf Abiy kuffifna jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Abiy waan ta'eef miti abbaa fedhe haa ta'u bakka isaas ta'etti. Kanaaf ummannis murnoonnis of eeggannoo godhuu qabanii innis immoo goommaa ofii akka of jalaa murre of eeggannaa